eenyuun hin fuudhu. Mama, Maqaan eenyu waan mama, akka. mama jika Waya kamitti erga. namara tawalensa. Irratti hin dabalnaa please. Isaanii narra bilbilu jira dhiisi humaan godhanii dhiisi. Abshir maataan ni mura obsaati Oromoo guutuu si haqa himtaati. Akkama. Taaptaa godhame. Maamanna moo silki cufadhu jinka. Tana kuno tana ni dhufti amma ni dhufti. Awoo amma xiqqa maaliif natti hurte ummatoo sheer godha yoo waa dhagayuu feetan yoo gartee waan khayriidhaa dhagayuu feetan yoo ilmaan miskiinaa bira dhaabbachuu feetan bira dhaabbachuu maallaqaanii miti mootummaarra dhiibbaa godhuu sheer gootanii Jawhar Mahammadiin gahuu dhageessanii miti waan ragaa qabaa malee nuti abadan duunees sagal gubanna malee gadi awwaan ragaa hin qabne gadi hin baasu. Warra dallaalota ilmaan namaa karaa kanarra fite amma biyya keessaa taa'ee guuruu jira laa biyya keessaa. Afin ni kama taran dem jira lama ganti family hundu khaysan hamsa. Sorry. Hamsa. Yey. Video tak khaysan wasi ergetin jira ramtet. Kuno aboma manamo Sobiya Abdi taranak Sobiya Abdi nanak. Wani serge ramtet khaysan. Illaalle madura illaalle WhatsApp irra naan argitu at. Aboo Sobiya Abdi nak mamannamo. Takka tuqadhu Saafii Abdi. Uno tuqattee jirti. Naaqe. Ammallee tuqadhu argutti hin jiru an. Saafii Abdi tuqadhu. Nagarutti hin jiraatu. Meeshiin godhan malee. Naaqe. Haya. Hattuun bakka jirtutti qabuu qabda. Hattuu takka biraan kutina. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Saafii Abdi kab jirta nagaa fayyaadha. Jabbar marati ana Qur'aana qabatee isinii kakhatam jabbar marati family tiya khaysa obboleetii tiya ija balleessi. Karaa sadi karaa kana ofee ija balleessi. Manuma sayidee waraabadda maamannamo waraabadda. Itti jira waraabiin deemu jira. Ilmoo Yamanii dhalattee Yaman irraa galche. Ilmoo obboleetii tiya manuma sani deebi'eeti mataa namaa sadi fide amma dhiyeenya kana amata lama dura. Amma takka dura tattiin booda muciyyoo Yamanii dhalatte. Obsaan ni beekamu. Yeroo isin dhalatte gaafa lolli Yaman qabu asirraa isii amata lamaa galte. Muciyyoo xiqqishoo abbaan guyyaa dhukkubsatee mana akamaa seenetti abbaa jalaa hatee walloon dhawee muciyyoo Somaalee fidee Jabuutii fidee Jabuutiidhaan maallaqatti bilbila Yaman jirti jee ergisiisee huduuda Yamaniin hanga xiqqatti asii anis lubbuutti hadheessee namni nuufiti siin jiruuti ilmoo nuti qaraatiin quba qabna ilmoo deebisi jennaan hatattamaan suutii geesse. Manuma keenya keessatti deebi'eeti ilmaan sadi fuudhe ta'e jaballeessee qabna obboleettii tiyyata abbaa kiyyaa hangaatuu Abdii Mahammad katabadhaa sajjaladhaa. Ilmaan kudhaniin beeka ta'inni asitti sanaa keessatti fidee saadaasee bira darbee saadaasee dalagaa dhayitee amata lama daleessisanii dhabamsiisanii bakka isaan geessan. Jala deemne jalaa baaf. Dhibboota akkaa jira halkanii guyyaa kana ba'uu jirtu. Quraana qabadheetiin ani akka hattuu taate akka bineensi taate naman ta'in itti haqan maraateen. Haya gaakam jettan amma reefuun tana. Ijoollee sanillee barbaadee isinii dhiyeessuu hin dandeenya. Nuudhiyeessi warreen sanaa keessatti gurgure kanaas nuudhiyeessi Oromootiyya obsaan bilaash lafaa ka'ee naman qabu awwaaniin beekamtii tokko obboleettiin deebi'ee jirti. Baatii meeqa ijoodoo wallaalamu jirtutti iji sii bayxee mucayyoon umriin sii amata 20 taganaa waa meeqa eeggattu. Iji siidhaa bayxee karaa kanatti tumanii ija balleessanii obboleeyyan kan manaa kamaa geessanii kuma 20 fixanii iji siidhaa kalas bishaan yaa'ee faayidaan qabdu jedhanii qabamtee akhira Itoophiyaa galtee Itoophiyaa jirti. Hayyee kam laaltan mucayyoon xiqqishoon qaraatii dhabdee ija dhabdee gizee galtu mee maal laaltan gumaallee dhabdee hatta barra namni ija nama bayse gumaa nama qaba. Taarifa isaa guutuu fudhate otoo qarshiin takka laannateen 8,000 guututti.
Akkablal tanga Oromoo akkanaatiitu jira. Akkanaa kana faadaatiitu dhaggeeffadha ammas irra deebuudhaan qaamni dhimmi ilaallatu. Dubbii Abduu Jabbaar tana Abduu Jabbaar namni isiniin jaan kuni dhalataa eessaati namoonni jaa'u hin dhabamu. Irra hedduun nama ammaan tana waan kana hin beekan. Ijoollee eessaati inni kuni. Abduu Jabbaar Hassan Musa miidhagaa lola dhalate baadiyyaa miidhagaatti. Eessa jiraatu? Yaman jiraata rada. Amma galee biyya keessa jira. Amma galee biyya keessa jira. Amma Itoophiyaa jira ni dhufa ammas iqaama qabaati. Baasaboora baafatee iqaama baafatee jiraati. Akkana. Katola fuula keessa Kunoo kana. Harar araattanyaadhaa mana qaba. Kana kunoo. Aboo kun ka 120 bira kutee 180 godhe harar araattanyaa keessa adaree biyyoodhaa keessa harar araattanyaa keessa jiraata. Yeroo ammaan tanaa tana. Hoggaa ati radaadha barbaaddu sanaadhatti gabbaqata. Hoggaa ati sanaadhaa barbaadde radaadha adan dhaqa. Amma adan irraayi idduu takka Jabuutiidha ture amma biyya keessa jira. Abduu Jabbaar Hassan Musaa jedhama. Godina Harargee Bahaa Fadis miidhagaa lola dhalate adaree biyyoodhaa keessaa mana qaba. Isinii galtee tana jechuudha. Tana. Namoota kanaa jechuudha yakkamtoota. Warra gartee laal. Dabballee inni ganda keessa godhatallee lakkoofsa isaanii isinii barbaadetti isinii fida. Yeroo xiqqoo fudhata malee. Dabballee ganda keessa godhatutti ijoollee mana quraanaa keessatti ijoollee haadhaa fi abbaan odoo quba hin qabne sabbakanii ijoollee manaa baasanii tilifoon harkaa fuudhan dura odoo ilmoon achirraan deemu. Dilli karaa kana dhufee kun bar jaalateen dhufneeti odoo qaroo jiru qaraatirraa mana quraanaatti baasanii fidanii bar. Harka dhibbarraa fuudhanii. Isaanii bachiisa itti waswaasan gisee mana quraanaa keessaa rifti gabbaan. Dabballee qaban ganda keessa. Mee dhaggeeffadhaa sagalee takkaa hundatti yoo buqqaafne bar silaa isin duraan haftu dabbaloota isaaniitis barbaanne hundee isaanii buqqaasuu qabna eegitti eekaane. Narratti hin bilbilina laal. Jazaa rabbi siyaa kafaloo wanti sooshaal miidiyaa gubbaarratti dubbataa jirtu dhibbatti dhugaa lafa jirtu. Wantootuma isaan namarratti hojjetaa jiran warroonni tajaajila maqaanti hundi isaanii warrootuma ilmaan namaatiin qaama dhiyootu jiru. Abduu Jabbaar Hassan Musaa warra Fadis kanatti dubbatte sun yookaan Abduu Jabbaar maraatee ofiin jiru sun inni maqaan isaanii kinneemiin Abduu Jabbaar Hassan Musaati. Amma Mee tura wayii sirreessa sagalee tanarraa sirreessaa turaadha. Ajaa'iba dhageessan. Ajaa'iba dhaga'uudhaaf deemnaa xiqqisho. Yaa obsaamee namni lubbuun jiru waaddu dhagaa. Mee'us. Riikardii jechuudha isaa takka sooshaal miidiyaa irratti adeemtu takka argaan jira. Akka jechuudha obsaayii sunis soba'aan nama tokko hin miine jechaa jiru. Ammaa tana jechuudha mucaa obboleettii biyyaa jechuudha. Ji'a shan guutuu uleedhaan cafaqaa jira waadii Dawaasir keessatti jechuudha nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamutti. Isa bira geessee achi uleen lamma cafaqaa jira ajjeeseen kutee baraa keessatti darbanaan jechaa jira arabattiin gurguraa namni ka barbaadetti haa tapha sunan jecha. Dhaggeeffadha. Anallee bulook na godhee ture. Obsa ammas akka inni gastii mana dabbal gubbatti dubbataa jirutti sagalee isaa akka tana argite deddeemtu miidiyaa kanarra. An nama miidhaan qabu ayyam keessaan jiraadha an saawudiilee dhufee hin beeku obsa rakkoo biraan adda qabachee dubbata garuu soba isaa jechuudha ijaa shibboon dhiqatee kan inni sobu dhugaa inni yamni illee haadha warraa qabu dhageen jira garuu inni ofii isaatiif ijoollee ofee ilaa khamis mishee kanatti mana kireessee jettu intalli sun jaartisaa tullee awwaan isaa taatuun beeku isiisantu ijoollee namaa dalagaa galcha inni ijoollee achi wali qabee ilaa khamis mishee ofii isaatii miilaan deemee dhufa taan ammoo waadii Dawaasir geessu waadii Dawaasir nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamu. Abdii Naasir tureen warra gaara mul'ataati abdii sanii fi namoota biraa kanneen maqaa isaanii hin beekani. Jaartii san bira geessee isaan ammoo araboota warra qoricha sammuu namaa dhochi fayyadamu kanatti jechuudha ijoollee gurguranii ijoollee namaa akka barbaadan arabatti taphachiisanii ijoollee duute immoo saharaa keessatti darbanii ibiddaan gubaa jiran. Mucaa obboleettii ji'a guutuudha uleedhaan cafaqaa jiran.
ijoollee namaa jechuudha fuudhee ijoollee miskiina jechuudha karaa yaa dhufte ijoollee nyaattee garaan qabne waan tokko jechuudha fittuu amni ajjeesan fuudhee baay'ee ergeessee riyaala 500 ijoollee jechuudha araboota itti taphachiisee ijoolleen fittuu nyaattee garaan qabdu umriillee daa'ima innaa ijoolleen duute ijoollee fuudhanii saaraa keessa geessanii jechuudha feestaal gurraacha keessa geessanii saaraa keessa geessanii meensila rabanii biddaan gubaa jira rakka jechuudha namni hin garretti. So Abdii Jabbaar kun hojii akkanaa kana hojjetaa jira mucaa obboleettii biyyaa ji'a guutuu uleedhaan cafaqaa jira. Osoon kadhadhuu dadhabee jechuudha naarrabsee eegis booti bulook noqede mucaa ilaa ammaan tanaa uleedhaan cafaqaa jira ji'a guutuu. Kanaa jechuudha. Boodarra gayyaaniin maal jedhan? Ani moominaa, ani achi akkanaa, ani achi akkasii, awwaaniin arsiiteef, awwaaniin harargeeteef, awwaaniin walloteef, awwaaniin jimmateef jaaniiti sii geeraran jechuudha. No. No, tokkoffaa dallaalli dallaala keessaa ittiin badaadha. Dallaala harargeetii fi dallaala arsiidhaati. Dallaalli ittiin badaadha. Kanaasuu namaa hin qabne. Dhaggeeffadhaa. Hattu laalamma amma hogguunan dallaalota arsiidhaa saaxilu. Jee harkanaa dha'uu ture. Ammoo hoggaadhaan hangartee dhufee isa saaxilu. No naan jaa. No hattoota. Hoggaan ilmeen dirte amma inni qaybuubaa keessa jira na arrabsuudha malaa maal naan jechuudha malaa osoo boombiidhaa unarra dhoofte jechuudha osuma boombiin irra dhoofteehu ansi jalaayis gadin ja'u ummata keenya wanni isin ta'uu qabdan maal ni beeytanii dallaalota lama firraa eega dallaalota keessa dallaalota lama firraa eega dallaalota ati isin dallaalonni guutuun badaadha dallaalota wanni isin jaantuun badduudha. Garuu takka dallaalota arsiitii fi dallaalota harargeenaan jirtu. Waraabeyyi miila lamaa kutaa lameenii tana akka ajaa'ibatti ifirraa eega. Dhaggeeffadhaa. Akka ajaa'ibatti ifirraa eega. Ummata bada aboo ilmoo namaati miikaa gaarbeechaa keessa cicciranii awwaaluudha jiran. Benziilaan gubuudha jiran. Waadii dawaasir kanatti wanniin kun eenyu maqaan isaa Abdii Jabbaar kun sanaa keessatti nama dhalaa isaa gurguruu qaba. Maktaba Arwaadhaa, maktaba Sa'aadaa, maktaba Murshiid. Kana keessatti jechuudha bakki isaan itti ilmaan Oromoodhaa gurguran. Anniin beeka. Ijoollee tana guutuun ijoollee tana niin beeka. Saafiya dubbadhu. Hai. Saadaasee geessinni saadaasee wal qabee keessa saada gandarraan deemtu. Booda hin agarre jedhanii si haadan. Hin agarree siin jedhanii si haadan. Yoo ati jabaattee afaan jabeenyaan sida itti malee ilmummaa fi dalagaa kaayanii hin agarree nuti hin beeknu siin jaan. Mucayyoo san mucayyoo Mawaartii Abdii Muusaa gaafa karooraan dhufteeti isii qofaa miti ijoollee warra facaatuudhaan nama kudhanii wajjin turte ijoolleen sun warra achitti wal fuudheefaa jiraa'u mooraa achi keessatti odoo gaafa karoora dhasan mucayyoo fuudheeti sanaa fidee saadaasee bira fidee saadaasee dalagaa dhayitee murshii bira geessite hin agarree naan jaan. Barbaade abbaan achi telefoona godhee mucayyoon tiyyanarraa ukkaamamte mucayyoon tiyakkana taate raqama kanaan nabbibate raqama naadiyaan akkanan naadiyaa jaanii namtitti baalagee takka guyyaa ramadaana keessa booda naadiyaa ibsetteetti guyyaa hoguu irra bilbile afaan baalageetti hin arrabsiti saadattiin dhaqe hin beeku naan jette akhira mucayyoon takka tachirraa amata lama teessee amata takkaa fi cinaa teessee baddee dalagaarraa baate dhufte na bira. Sababa sanitti isin naan jee dhibbarraa dhibbatti isaan bira jirti. Saada kunoo ragaan si qabaan jeen shukrii sii ragaadha. Akka maawardiin si bira dhufte akkasitti isiidha amma amante. Haatee murshii bira nageessite. Murshii naajittiin kannee naajirraa masuula ta'ee guyyaarraa isaan qaxaroon naa qaban. Abaluutu hin jirreeti gaafa abaluu dhufee bakka san dhayina. Makiinaa baaturoo laguuti ni barbaanna. Mucayyoo amata lameen guuttatte tutuma akkana jennu. Amata lameen sanitti gabbaate eegaan anis gaafirraa khalas ibadde dhiisee booda. Odootuma qaxaroo har'aas naa qaban baay'ee akka naa qaban guyyaa lama naa qaban alhamdulillah booda akkasitti mucayyoo san harkaa baate kun ammaan tana suuti jirti. Akkanaa jechuudha. Ustaadni eessa jira? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Kanaa jechuu barbaanneeti Abdii Jabbaar maraateen adaree biyyoodhaa keessa jira ammaaf harar araattanyaadhaayi mana qaba. Qaamni dhimmi ilaallatu gurbaa kanarratti tarkaanfii seeraa fudhachuudha qaba. Ilmaan namaa hedduudha ija bayse, ilmaan namaa hedduudha ajjeese, ilmaan namaa hedduudha haratti hambise, ilmaan namaa hedduudha ija bayse ammoo obboleettii ishiidhaa tana ija bayse jechuudha.
Sambira kuti amma ta tumuudha jiruutu jira jechuudha dhaga ilal. Obsa akka ammas akka inni gasti mana dabbal gubbatti dubbataa jirutti sagalee isaa takkatan argite deddeemtu miidiyaa kanarra annama miidhan qabu. Saudi le dhufeen beeku obsa silaayis namni miidhan jedhanii barsiisan nuti hanga nuti irratti agarsiisnu dhageen jira. ni miidhan jedhani. Ofii isaatiif ijoollee ofii ilaa khamis mishee kanatti mana kireessa jettu intalli sun jaartii isaatullee awwaan isaa taatuun beeku isiisantu ijoollee namaa dalagaa galcha inni ijoollee achi wali qabee ilaa khamis mishee ofii isaatii miilaan deemee dhufa. Taan ammoo waatii dawaasir nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamu. Abdii Naasir tunureen warra gaara mul'ataati. Abdii sanii fi namoota biraa kanneen maqaa isaanii hin beekani. Jaartii san bira geessee isaan ammoo araboota warra qoricha sammuu namaa doochi fayyadamu kanatti jechuudha ijoollee gurguranii ijoollee namaa akka barbaadan arabatti taphachiisanii ijoollee duute immoo saharaa keessatti darbanii ibiddaan gubaa jiran. Mucaa obboleettii ji'a guutuudha uleedhaan cafaqaa jiran. Ijoollee namaa jechuudha fuudhee ijoollee miskiina jechuudha karaa yaa dhufte ijoollee nyaattee garaan qabnata waan tokko jechuudha fittuu amni ajjeefisan fuudhee faayidaa dargeessee riyaala 500 ijoollee jechuudha araboota itti taphachiisee ijoolleen fittuu nyaattee garaan qabdu umriillee daa'ima innaa ijoolleen duute ijoollee fuudhanii saharaa keessa geessanii jechuudha feestaal gurraacha keessa geessanii saharaa keessa geessanii meensila rabanii ibiddaan gubaa jira akka jechuudha namni hin garretti. So Abdii Jabbaar kun hojii akkanaa kana hojjetaa jira mucaa obboleettii ji'a guutuu uleedhaan cafaqaa jira. Osoon kadhadhuu dadhabee. Viidiyoo ifumatiyyaa fi ilaalee isiniif hin erguu viidiyoo ilmoon namaarra gubattu qaamni dhimmi ilaallatu. Hara Joohariinis wal ququnnamnee jirraa qaamni dhimmi ilaallatu. Dhaggeeffadhaa adaree biyyoodhaa keessa jira ammaan tana namoonni hedduun ganama kana dhufaniiti. Mana dabbaalitti maaliif hin dhufiniin aan jettan ummatoo nuti nu bira ganama sa'a 3 fi cinaadha ammaan tanaan hirriba irraa ka'e. Ganama sa'a 3 fi cinaadha nuti nu bira ni rafna. Wayin tanumaaf wanni ijaare ni rafna rafaadhaatiin turee unoolaan nuti nu bira ammaan tana nu barihee amma sa'a 3 fi cinaadha jechuudha. Ganama malaan nuti nu bira. Akka Awustiraaliyaadhaatti immoo ganama sa'a 3 fi cinaadha jechuudha. Nuti mareef untana hirriba irraa kaane. Dirqama saadaan arrabu mana dabbaal osoo rafuutiin dhaqa sireetiyyaan geeffadhee dhaqa. Abdii Jabbaar maraateen hattuudha, baalageedha, kiraaminaala, yakkamaadha, harar araattanyaa keessa jira. Qaamni dhimmi ilaallatu ragaa gahaadha irra qabna nuti. Nuti nama ragaa gahaa irratti wanni hin jenne wanni hin goone jechaadha. Abdii Jabbaar sammuusaa yookaan Abdii Jabbaar maraatee jaama. Abdii Jabbaar maraatee dhiyootana sanaa ture sanaarraa radaadha gale radaarraa adani gale adanirraa amma Itoophiyaadha jira. Yamanitti dhiiga ilmaan Oromoodhaatiin qaama dhiqachaadhaa ka ture. Waadii Dawaasiritti istaraa ibsaa jamaalitti ka ilmaan Oromoodhaa gurguraadhaa ture. Obboleettii teenya taas jirtu tana nama inni ija baysarraa harar jira harar adaree biyyoodhaa keessa jira. Footoo isaatiin deebisaa dhaabbadhaa. Footoo isaatiin deebisaa. Ni baafatamma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsa. Waalaikum salaam falme akkam nagaa fayyaadha. Nagiyaa akkam jirta warri mana keessa jirtan hundinuu ayi. Fayyaadha. Aboo dubbii ammumaan dhagee akkaman. Hayi moomineef godheeti mana onniidhaati mormuudha jira jedhanii bara kana kun olaal yakkamtichi guddaan kana namticha kana kun olaa yakkamaa guddaan kana. Awwa kana dubbamoo itaa. A'uuzi billah. Qe'uma keessaan nu baatin jettu ture ati tanan irratti hindis ture inshallah. Almataa kaallicha kanan beektu harar jira jaani. Mo amma wantarra jiru kana mo kan mo obsaas baasee jiru kana. Abdii Jabbaar jaama jeesa. Abdii Jabbaar Hassan Muusaa. Jabbaar Hassan Muusaa maqaan isaa. Akkaataan itti gaafatama hararii kaallicha kana baasi. Falmataa kana baasi gaafuma. Bilaa shakki namni kana harar jiraannaan. Karaa shankor jira. Nah, itu artinya gubernur Mazulia kan. Artinya
Harar mana Hararii qaba moo achuma Mana Hararii qaba. Mana Hararii qaba. Ayyee. Achi jiraata hoo. Jabbar Hassan Musa. Ijoolleen Hararilleen as jala ni jiran akka deefaa. Yoo Ustaz fedhe Davis. namni gisee Ustaz. ni yaada. Maamman nama Ustaz Davis. Ni yaadaraaya. Ni Akkanaan of adaraa jiraata galcha. Yoo fedhan ni yaadaraa adaree ta'a gosa jijjiirrata yoo fedhe. Kanaaf footoo kaafadhaati. Ammoo maqaan isaa asirra jira barbaada warra achi jirtan. Mr. Adam okay namni kun illee ni jira kunirra eenyusaa itti gaafata. Yaa Rabbi akka isaa baase. Akka ummati akka dubbatan yaa Rabbi. dhage waan siinjaan dhage as jalatti gallaa ilaal barruu waan siinjaan gartee aboo gurbaan pirezidaantii ordii wajjin akka ilmaan falmataa hindan hin hidhamanii ifee geetii siinjaa falmata. Eegaltee dubbiin. Sanamni isin jechaa jirtan ammoo way amma naa dhufaa jira usni. Hai. Obsa keessaanis dubbisaa qoy dura. Hai. Bari yakkamtoonni harka xuriidhaan hin beekaa mootummaadhaatu harkarra qabu jira federaala keessaa nama qabanii nuti ni beeyna garuu gurbaa diimaa jalaan bahan abadan Seenaa jalaan ba'an. wallahi Nu jalaa baasii Oo kaabineedha achitti inni. Falmata kaabineedha kaallichi. ani namni na ajaa'ibsiisu keessa badiin isaa maalii nama jau bar nuti qaamaan beeynaa ummata keenya misiraadan maal jette Yani waanin jedhe aya badiinsa amma waanin dhufeef jecha beekuun fedhe beetee yakkama akkanaa hojiinsa maali beekuun fedhe ani sararitti waanin jedheef jecha maal godhee egaa sanii ammaan dhufeen dhageenya guutuu sanii. Inni kun dallaalaa taariba oofaa taariba oofu kana keessatti warra biyyarraayis ilmaan namaa baasuu akkasuma bira inni bara dheeraadhaaf Yaman keessa ture magaalaa sanarraa ka'eeti radaadha gaggale. Eegara daadha gaggale ijoollee kottee osoo ofuuti ilmaan namaa hedduudha dabamsiisee hedduudha gurguree sambira kutee taajjeesallee ni qaba ta'e jabeessallee ni qaba. Ammaaf ammoo fiigeeti abbaa qabeenyaa ta'ee adaree keessa mana jaarratee adaree keessa jira adaree biyyoodhaa jira adaree hararraattanyaadha jira. Inni immoo dhaloonni isaa harargee ba'aa fadis miidhagaa lolaati. Miidhagaa tolaati moo miidhagaa lolaati achi haamme inni jiraatu immoo adareedha dhageessanii akkas yakkamaa Abdii Jabbaar jechuun miileen irraa Harar keessatti maqaa nama biraatiif fooqii Harar keessaa qaba. Akkas jechuudha haana Wal fattashaa qaba. Harar bakkatam ni baafna akkam harar bakkatam inni. obboleessa footoon isaas gubbaarra jirti adaree biyyoodhaa keessaa qabaa manachi jalaa qabaa bar innummaan was jala ture bar innummaan mataan isaatu was jala ture bar innummaa laalamma dhugabaan taan isaa warri wajjin ilmaan namaa wanni godhuu turan ati ni kijibdaa ati maal gootaa jan mee xiqqisha cufaa idduudhaan sagalee tana dhaggeeffadhaa laa idduudhaan koottaa dhaggeeffadhaadhaa gurra haa buutu yakkamtoota harka xuriidhaa kana iddoo haa buutu jidduudhaan ilaaja kanaadha dhaggeeffatanii. Salaam alaikum obsaayisii wakkimi nagaa. Jazaakee rabbi siyaa kafaloo wanti sooshaal miidiyaa gubbarratti dubbataa jirtu dhibbatti dhugaa lafa jirtu wantootuma isaan namarratti hojjetaa jiran warroonni tajaajila maqaan hundi isaanii warrootuma ilmaan namaatiin qaama dhigatu jiru. Wallahi khayatiin sammaa guddaa fidee buluu tokko ayoo uummata kana dhaggeeffachiisa malee numaan hin teenye gaanis. Wallahi
fideetiin quddiseetti Berame, gabbuudha. unti ke terus share ko Kaanichi wala aka barbadu, wala aka miskina barbadu. kaabinee kaanichi kaabineedhaan saafalmataanu sodaate gabbuu gartu tooggaadhaan komadaatu. Barattuudhaan siin jee wanni Nah, nu dansicha mashakke. Sodaate gabbuu falmataan. Amfitti ndi isu sila mancaan qaba. Yaa heloo gannati sooshaal miidiyaa gubbarratti dubbataa jirtu bultaan dubbatti mee gutak muut godhadhu. warroonni tichila maqaanti hundi isaanii warrootuma dhiigalmaan namaatiin qaama dhigatu jiru. Abdi Jabbaaran sammuu isaa warra fadis kanatti dubbatte sun yookaan Abdi Jabbaar maraatee ofiin jiru sun inni maqaan isaa nikneemiin Abdi Jabbaaran sammuu isaati. Amma riikardii jechuudha isaa takka sooshaal miidiyaa irratti adeemtu takka argaan jira akka jechuudha obsaa isuunis soba'aan nama tokko hin miine jechaa jiru. Ammaa tana jechuudha mucaa obboleettii biyyaa jechuudha. Ji'a shan guutuu uleedhaan cafaqaa jira waadii Jawaasir keessatti jechuudha nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamutti isa bira geessee achi uleedhaan ilaamaa cafaqaa jira ajjeeseen kukkutee baraa keessatti darbanaan jechaa jira arabattiin gurguraa namni akka barbaadetti haa taphatu nan jechaati. Anallee bulook na godhee ture. Haaya dhaggeeffadha warri dhagayaan jirru jettanii osoo gurra keessan keessa isin kaa'anii dhaggeeffachuun feetan sababaan dhaggeeffachuun feeneef isaanii wajjin harka qabdan ta'a. Nan galchuun sun rakkina gurra keetiitirraayi. Obsa ammas akka inni gastii mana dabbal gubbatti dubbataa jirutti sagalee isaa akka ta'an argite deddeemtu miidiyaa kanarra annama miidhaan qabu ayyam keessaan jiraadha saawudilee dhufee hin beeku obsa rakkoo biraan adda qabatee dubbata garuu soba isaa jechuudha ijaa shibboon dhiqatee kan inni sobu dhugaa inni yamni illee haadha warraa qabu dhageen jira garuu inni ofii isaatiif ijoollee ofee ilaa khamis mishee kanatti mana kireessa jettu intalli sun jaartisaa tullee awwaan isaa taatuun beeku isiisantu ijoollee namaa dalagaa galcha inni ijoollee achi wali qabee ilaa khamis mishee ofiisaatii miilaan deemee dhufa taan ammoo waadii dawaasir nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamu. Abdii Naasir tureen warra gaara mul'ataati abdii sanii fi namoota biraa kanneen maqaa isaanii beekanii jaartii san bira geessee isaan ammoo araboota warra qoricha sammuu namaa adochi fayyadamu kanatti jechuudha ijoollee gurguranii ijoollee namaa akka barbaadan arabatti taphachiisanii ijoollee duute immoo saaraa keessatti darbanii ibiddaan gubaa jiran. Mucaa obboleettii ji'a guutuudha uleedhaan cafaqaa jiran. Ajjeeseetiin gubee darbaa waan fidu akka hin qabdu naan jee bulook na godhe. Ijoollee namaa jechuudha fuudhee ijoollee miskiina jechuudha karaa yaa dhufte ijoollee nyaattee garaan qabnata waan tokko jechuudha fittuu amni ajjeesan fuudhee faayidaa ergeessee riyaala 500 ijoollee jechuudha araboota itti taphachiisee ijoolleen fittuu nyaattee garaan qabdu umriillee daa'ima innaa ijoolleen duute ijoollee fuudhanii saaraa keessa geessanii jechuudha feestaala gurraacha keessa geessanii saaraa keessa geessanii meensila rabanii ibiddaan gubaa jira akka jechuudha namni hin garretti. So Abdi Jabbaar kun hojii akkanaa kana hojjetaa jira mucaa obboleettii ji'a guutuu uleedhaan cafaqaa jira. Osoon kadhadhuu dadhabee jechuudha na arrabsee eegis booda bulook na godhe mucaa ilaa ammaan tanaa uleedhaan cafaqaa jira ji'a guutuu. Haaya amma tuni nama wanni jahu akkasitti quba qabaadhaadhaa. Yakkamtoota as jalatti ilaal namni tokko maal jechuu jira obsa mee nama isa beeytan jii gaafadhu jira obboleessa kiyya barruu tana taraa dhibba takka Ahmad Ali na barreessite hunoo bar Saafiyaa Abdii as gubbaadha jirti Saafiyaa Abdii as gubbaadha jirti barta obboleettii shiidhaa ija bayise. Obboleettii asa ija bayise obboleettii tiyya tabbaa kiyyaa hangaatu Abdii Mahammad. Mee faamisha Nagaa oli maal barbaadda? Nagaa kana oli barbaadda. Dheengina deebi'eeti manuma keenya keessa muciyyoo hoggaa 16 umrii siidhaa 16 maal guutu 13 kun footoo isiniif hin ergaati. Isii qaraatii kutaa shambarachuu jirtu muciyyoo qaraatii irraa baasanii fidan karaa kana abbaan kee quban qabne kanamu quban qabne muciyyoo abbaan kee maallaqa maqaa isaatiin ergee Abdi Jabbaar sammuu isaatiin 2,000 fi as deebi'ee ani beeku nama taate beeku Abdi Jabbaar kunoo maqaan kee kanaan jeen amma siin kasasaa akkam jettu jennaan achi gandatti abbaa kiyyaatti manguddoo ergee uu jeerarraa qaba jee afaan na qabanii khalaas muciyyoon kuttee firraa dhiisinan jenirra dhaabbadhe jala dhaabbadhe. Jamaal Hammaroo kanneen Jamaal Hammaroo muciyyoo san suudii geessee Jamaalis kunoo muciyyoo gugguu geessee as deebi'ee galaafatee du'ee Jamaal. Akkasii isiniin jenne jechuudha. Iddoo dhaloota isaa beeyna obboleessa kiyya Ahmad Ali iddoo dhaloota isaa beeyna Fadis iddoon dhaloota isaa maal taate? Kana jechuun deemu jira miidhaa akkanaa geessisee Soofiyaa ammaati eessa jiraachaa jirta mee naaf himime isa kana ani Yemanii jiraachaa jira amma.
Okay. Obboleettii ta'e jabeessa jechuudha. Waan ajaa'ibaati wallahi. Obboleettiin tiyya facaasu jirti amma. Amma miidhaan kun namoota irra ga'u jiru ni jira. Ammallee namoota biraatiin illee ta'a. Abo amman tana amma Nuti waan namsiisaan siin jee amma still now. Way. Amata lama dura manuma keenya keessa deebi'eeti ta obboleettii tiyyaatii fi taasise dalatte mushii hoose dalattee yemanii dalattee galtee fi obboleettii tiyya tabbaa kiyyaa tanuma haadha garaa haadha mushii jabeessa sanii deebi'ee fidee siimutti hin jiru. Fidee kaabbaa kiyya maallaqa ergisiisee kuma lamarraa buuse ani harka keessaan qabu irraa walabaa naan jee akaawuntii maqaa isaatiin kaseenee jiru. Kanoomaa irraa laalta jee ani warra koominatii yemanitti himnaan achi manguddoo abbaa kiyyatti ergee kalaas mucayyoon kutte silaa waan goonuu qabnu ofirraa dhiisii ija harkarraa fudhidhaan jaan. Aareetiin waliin natti ni mina waan akkanaa kanaas akka feetan godha jeen irraa dhaabbadde tara boodaatis. Amma hoggaa lamaan keenya hoggaa takkaaf cinaadha. Ta boodaa. Okay, obboleeyyan galatoomaadha. Obsaati jalqabumaa beektaa hojii si fakkaatu ammaan tana dubbachuu seente gaafa wanni kun hin eegalamin nama jalqaba irratti ragaa sii bahu waan garee keessa waasaappiidhaan gaafa nana hixanii yaadattaami. Garee keessa seennee gochoota kanneen kana fakkaatan dursa jalqabdee jechuun osoo ni fi obboleeyyan keenya akka Jawaar Mahammadii fi Dabbaalii fi namoonni kanneen kana fakkaatan dubbatin itti turtee jirta. Ammas akka maqaa kee beektutti beekta gocha kana karaa sanillee yeroo dheeraa wanta jechaa turte. Asumaanuu uummanni keenya fooloo mana kana godhee yeroo hunda odeeffannoo qabatamaa akkanaa kana akkaanii fi dhaggeeffannee waliin irratti hojjennu jechaa. Kana waan amma jettan kana irratti hojjennaan illee boru inshaallah gadiin ba'a. Akka namni tokko as jalaa jechuu jirutti koomantii sigsee ilaallu mana hararii qabaa, wacaalee qabaa, namni kun nama akkanaati jechuu jiranii odeeffannoo guutuu akkanatti argannaan ofiifuu ni salphata jechuudha. Yakkamaan ni tura malee gaaf takka seera jala ni oolaa seenaa jalaan bahu abadan namni nama miidhe yeroo ammaa tana keessatti akkanumatti jireenyi akka gaafa duraa sanitti itti tolee hin jiraatu yookaan immoo gocha dalagaa kana jalaa bahee qulqullaa'ee hin jiraatu irratti hojjennaa jabaadhaan isin jaa. Abshir. Share godha kaas hin taaftaa koppiling share godhame. Isin faana jirra. Garuu Isa qofaa miti dabballoonni isaatis ni jiranii ganda keessa sanis saaxil baafna sanis jala buuneeti anamma dura obboleeyyan kiyyaa hojii dubbadheetti waan kana bilbila isaanii naa kanna muchoo takkaa jiraa janta isaa dalaydu ijoollee mana quraanaatti dhayxee akkanatti ijoollee waswaastee ijoollee gandaasu jirtu lakkoofsi naa kanna yennaan lakkoofsi osii kanines wanni gootu hin jirtu amma yoo jedhamte booda baatii sumaatiitu maqaa hammaatii afaan anjaan sanillee lakkoofsi barbaadeetiin fite. Waan hundaa'u saaxil ba'uu qaba. Namni harki isaa dhiiga dibate guutuu saaxil ba'uu qaba. Dirqama bara ammaan tana laa ragaa qulqulluu akkanaa kana nama beeku akka obsaa kanarraa harkachuudha malee seerrii caljee nama akkanaa laalu duraanuu dhokateetii jira waan ta'eef jechuudha. Abbaa fedhe yoo ta'es laal abbuma fedhe yoo ta'es ragaa qabatamaa qulqulluu kanii fi asiif achiis hin oofne harkannaan namni isarraa harka qabu hin jiru sagalee waasaappiidhaan si qabeetiin jira obsaa kee. Waan itti taarifu deemu ni qaba. Ijoolleen hoggaa 13 waan taarifu deemtuuf ni qabdi. Yoo obboleeyyan ala jiraatan isaanuma sanii gargaaree haala mijeessee kootu jaan malee waan baddee manaa deemtuuf ni qabdi qaraatii dhiiftee. Mootummaan ni jira bara mootummaan seera jala nu oolchaa miti shakkii malee gurra rarraasee seera jala oolcha maaliif yakka kana hanga ammaan tanaa yakka kanaa kana namni dhokotee hojjechuu jira malee mootummaan beekatee miti ragaa qabatamaadhaan namni seera dhiyeessinaan warra ragaa kanatti ragaa qofa si barbaachisa ragaa. Isaan laal. Adraa laal viidiyoo qabachaa deema gizeedha. Akka sareetti mootummatti waa kannanii deemuu beekan isaan nuti warra sanaadhaa yoo radaa dhaynee waa dubbanne halayyaa jala nu dabarsan dubbachuu hin dandeenyu. Radaan dirree isaaniiti. Amma amman tanaa meeqa dhiiga Oromoo dhugaa jira radaa keessatti. Radaa keessatti bakka makiinarraa hortu namni miskiin tokko dhaabbannaan fuudhanii koo bishaan si obaafanii mana geessanii hulaatti qollofan. Hawaalaa buusii jaaniin ammaan tana yeroo amma jiru tana keessatti. Okay, obsa ati information yookaanis ragaa hedduu qabdu naf fakkaata. Garuu
hunda asirratti dubbachuun isiniif galee kanneen akka dheeysan taasise jechuudha. Hundan dubbatan hundaas hin dhiisan. Kanaafuu ragaa guutuu barbaachisa. Hariiroon ati qaama ilaalchisu wajji hariiroon kee kan cimaa ta'uu qaba jechuudha. Siif galee ati nama hedduudhaan deemaa jirta jechuudha. Kanaafuu hariiroon kee Jawaar wajji akkasuma wajji kanneen biyya keessa jiran kan akka amma obsaa maali Abduu Jabbaar kana kan amma haasawaa jirru kana heeratti dhiyeessuudhaaf karaan gaariin warroota qaama kana isaan laalchisu wajji hariiroo cimaa godhachuu qabda jechuudha. Kana jechuudha sanneen bahuun qaban wallahi alazim ammallee yakki guddaan irra geewutti jiraachuun oolu akka obboleettiin teenya Soofiyaan dubbattu amma kanneen yakka keessa jiran kanneen akka miidhamaa jiran akkamitti haa baraaruudha yaadaan qabu jechuudha. Sani. Bareedaadha. Laale namoonni kun irra hedduun isaanii nuti eeruu bakka hunda kan nuudha jirra. Namoonni gocha kanaa kana keessatti hirmaataadhaa jiran Finfinneedhaa mana qaban. Adaree biyyoodhaa mana qaban. Diradawaa keessaa mana qaban. Maatiin isaanichi keessa jirti. Akkaawuntiin isaan fayyadaman akkaawuntii Itoophiyaa Nigdi Baankiina. Kanaafuu wanni nuti irraa dubbachaadhaa jirru hoggaa nama tokko ati ol baafte ragaa dhibba takkaatiitu irratti as dhufa. Kanaafuu mootummaan ummata kanarratti tarkaanfii akka fudhatu. Ragaa barbaadanii ragaa yoo isaan takka nu gaafatan 10 takka kaninaaf yoo 10 takka nu gaafatan 22 kaninaaf yoo 22 nu gaafatan 44 kaninaaf maal feetan kanaa ol yakkamtoota ummanni kun ummata harka xuriidhaati ummata harka dhiigaati keessattuu namoonni akka Abduu Jabbaar Maraateedhaa kunfaan namoonni akka Hussein Maabaraa kunfaan namoonni akka Taajuu Ammaffaan namoonni akka Haakimee faan nuti ni beeyna isaan kana jechuudha namoonni akka Adam Abdishaa faan namoonni akka Khayroo Muhammad Usmaan faan namoonni akka Mukhtaar Foostoo faan namoonni akka Fu'aa Wahii faan nuti ni beeyna jechuudha. Maaliif waarningiin irra fidesa? Waarningiidhaan irra fidu jira. Koppilingi godhaa Koppilingi godhaa. Koppilingi ripost. Nama warra kumaa gad qabu yoo ol neetes hin gorfamu kun jechuudha. Hin gorfamu nama kumaa gad qabu ol naquun waarningii sirratti fida. Koppiling sheer goonomaa kun daqiiqaa. Koppiling sheer godhaa. Fakkeenyaaf ati gama kan keetiin gartee miti yakkama yookiin immoo gocha hammeenya inni dalage kan irratti ati beeytu kan amma irratti haasaa jirtu maaltu jira? Bareedaadha. Gaaffii bareedduudha na gaafattee michiyyoo inni ija bayseetiitu jira suyyakkaa miti. Waadii hamar keessatti dubartii inni ajjeeseetu jira suyyakkaa miti ta'e inni nu amanee nuti gandan wal gaafanna nuun jee afaan isaatiin nama 200,200 irratti. Haa kaayyee. Gahaadha sanii ol siif lakkaa'uun hin barbaachisu because ati qaama seeraatii miti. Ani qaama seeraatii miti dhugaadha. Akkuma keeti anis. Jechuun hanqinni wanni takka beeki. Obsaa kiyya laali na arinni si dhageesse. Fakkeenyaaf ammaan tana namni kun beekadhu gocha inni hojjetee jette gocha inni hojjete kana kan inni nu amanee jira kan inni nu gartee miti bakka biraatti nama kuma meeqarra nu amanee jira jee. Hinjenne akkas hinjenne ati sammuu birooti ati laal sammuu dhiisaa gadi hin buusinaa maaliif gabbuuftan ati sammuu birootiin dhaggeeffachuu jirtaa ati hojjetaa isaati an barsiisni hin beekaa. No dhiisan niin beekaasa isin shawwadanii malee na shawwaduu hin danda'aniiti. Warri isa wajjin dhalaa gurguruuti. Dhaggeeffadhu ati. Awwaaniin siin jechuudha jiru. Abduu Jabbaar Maraatee michiyyoo waadii hamaritti duute. Michiyyoo irra facaatuudha. Abduu Jabbaariitiitu ajjeesee ijoolleen jettee yaamnee finnee takkitti paap jee nama 200,200 irratti.
gandatti gumaa wal gaafannaa jee taakka lubbuu namaati sunis bira kudi obboleettii Saafiyaa Abdii kunoo taas gubbaa jirtu tana ija baysee siin jenne siigaltee ija baysee siin jenne afaan Oromoodhaati gandarraa ijoollee walitti qabee baasuudha jiraa siin jenne Saafiyaa nama tokko keessaan na dubbisii siin jaa Saafiyaa Abdii ni jirtaa? Nin jira ye. Laal falmataan keessaan na dubbisii siin jee hoggaa sirraa gabbuute keessaan dubbisa hayyee jeeni bas. Eenyu faamisha akkasuma maktaba murshiiditti maktaba arwaadhatti maktaba faakiyaadhatti yaman keessatti sanaa keessatti shamarran Oromoodhaa gurguraa jiraa siin jenne. Dhageessee kanaa jechuudha. Kana bira kadabre ati qaama seeraatii miti ati qaama onniidhaatii miti kanaa ol sii himuunis hin barbaachisu siin jechuudha jirra kana asumaanii bira kunna. Hay ana warras jirtaasa dhiifama ilaallee irra ganamaaniin wanni ijee ol ba'e kanaa jechuu barbaadeetti fatee haa dubbadhu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أنا جاي أجرت سنين دقيقة فتشاجر عبر. هاي ساسي. لا أمتا خينيا نمني نما برد إيرا وجين دلقادا توري نما سودي خيست واحد دون غرغارادا توري يكمتوتا خنا رتي عملا يكمتوتا توكو بيتي ورا يكمتوتا خنا فاتيا عبدو وني خنا تا ورا إني مكاني عبد جبار مراتي خنا عادتي خمدورو منا نيم بي خبر دقيقة جرا غير يقودان سيران على خاصة ترى دبتشان توري أكاسي خنولا أكاسي يجونا خنا مو يكب فالمتا فاتيا تناس كونتاكت دغودي ولين والكنا مادا نما أداتي مي أورومو فولو غودا نما يرودير تو مي فولو سيغوني فاتيا أزما فولو غودا أنيس نادي بيسا كرب نيفين دي بيسا غودا مي منا أرين ندي بيسا مالي وان خنر ولومان تورينا في أبساني وان خنا ولومان دلقات تورينا وان تكاجر وين سنيبسو بقى خنتي وان دالان دوبرتين شمري أهاريني رفتي سنة خيزتي ديبا همتو رجل تجرا دلالي خيئ دلقا جيسا غافة دلالي دلقا جيسا مالك افترو خفلتين دايت هوغا افترو خفلتين دايت مالك فيتو قويا خوران دلائتو فيتو قويا ديدن دلتو فيتو باتي دلائتو مالك سيداسا odoo in kafalleef khadalayde kafalteef in kafalleefi gabbaati khadala laalaa khuddeebiin hin jiru khadalayde san yoo gaafatte maqaan isiidhaa hattuudha ni tumamti yoo gaafatte kana naa deebisii khaduraanii naa deebisii takka kana naa kafalee yoo jetteen mootummaa si geessinaa dhiibbaa akkana kana deemaa jira. Sofia, warra mungkin sejuru isi warri mani radda laga akka warri wallahi namu kama yo jiraachuu dhabe waliin jira warra mo rokaba asi hidanno asi qabu nuti ni jirra kuno makka magaalaa riyaaditti yeroo feetanitti nuti asirraa ilaan qabaadii dawasirre qoba qabaanna amma booda wanni sun dhaabbatu qaba. Sofia, bakka juwaaru matti maali? Keesaan na dubbisaa yeroo takka Sofia fi Fatiyaanis keesaan na dubbisaa siin jechaa jira. Okay, ayya keesaan si ergaa. Me famisha kan olna ki me malja me olna ki. السلام عليكم. Alaikum salam. أوبسا خرم قتيو. Buna dugutti jira. ها؟ عبد الجبار كم بياني سو إني. Biyya Dalone sa Fadisi ya? ها؟ Fadisi.
keessa Obsaan nama ol galchaa deemu. Maaltu buusa? Mahay, maaltu nama harcaase bar gadiin baheetiin wayiin dubbisee dhufe maaltu nama harcaase. Borii riitara narraa fudhatte silaa namni oliin deebisa. Eessatti sirraa fuudhe boon? Hin beekon wallahi. Mee dhaabbadhu mee dhaabbadhu. Ijoollee mana taate qaabsa. Haya turii. Ummata eenyuuf facaase? Siyaamanii deeman hin beekne wallahi. Kottaa deebina. Silaa dhabbira arganna. Aywa. Isaan bira kaawwanni daasii rafaniin se'aa namni nin seenaa bar walii dhufeetiin seenaa bar. Indiisu. Obsaa wallahi ati nama jabaadhaa nama gaariidhaa nama hedduu takka ammaas nama Oromoo gargaaraa ture. Nama waldaa godaansi raalaa isa illee hoogganaa jiru. Nu jabaadhuu siin jaati. Nin seenaa walii inuma indiisuu bar. Wallahi marfeessi. Hattuu bichituu. Ni marfeessuutti jirra bar. Marfeessuutti dhaabbannaa. Marfeessuu tolchinee bareechinee itti dhaaban ibsa Abdallaa kunoo eenyu. Nuti asii ganda isaaniitiif yooruu isaaniitiif abbaa isaanii hundi isin himna. Ni marfeessina tolchinee bareechineeti marfeessina. Assalamu alaikum. Akkam bultu? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Alli maakumaatu iskee. Oh, sagame. Sabaa alkhairi kam bulta nagaa. Abo liyoo tanaasbor intalti takka ka obsa nayaama jettee beektaa si galee. Haya. Nambara keen qabu akkasittiin usmeedhaa yoo qabaatte itti dabala jee intalti guyyaa san dhufteen saawwa ni yaadadhaate. Mucaa sanis baasuuf ittiin jira faafii yaasin. Na dubbiste. Gurbaa akkanatti maarreen irraa godhan jetteeti kaawwa Muhammad deemu kanarraa haasofti siinii. Akkasitti reefuun tanallee haa mana dabbal kana kaanis mooditiree ta'an ture beetee qiyyaasanii ol laquu ture Abdul Jabbar baantu kanaan. Chira taa'ee ergatu abalu olumaan naqaan. Aboo kanaan biti buusu manaan ja'a. Abdii gachuu kana galchime. Bar ana osoo joo wanni mooditiree naa kan anaafillee asittillee si eeguu ni danda'a yoo. Booditiree naa kan namni obsaan haa deebisi boodani fudhatta. Namoota qabaachuu qabdaa beetee namoota jajjabaas jira nama si ilaala taa'ee haasoo isaa ilaalee waan inni barreessu ilaalee ol nama fardii fa'aa jira beetee dubbiin oowwitu nama fardii kanaa jira hin beektu ati ni haasoo taa'amti asii jalaa namni kun ni ilaalama nama tokko jira nama haasoo hin beekne katabuu hin beekne garuu namni kun information isii kennuu danda'a beetee moodereetii yoo namni qabaatee hedduu si gargaaruu danda'a nama amantuuf kennuu qabde garuu nama naaf dalagaa amantiin irraa qaba jettee nama akka fadheetti sa'a fadheetti buusu osoo hin taane hayyama kee malee moodereetiin ruulii qabaachuu qabanii namni lama taa'eetuma moodereetiin lama yoo ol baasu taate kaan buusuu fi kana isarratti dhiisuu asirra dhiisuu fa'a sultaana qabna jaanii godhuu osoo hin taane waa hunda si jala deemu qaban jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heera qabaachuu qaba jechuudha. Akkasitti wanni gootee bareedaadha. Waalaikum salaam warahmatullahi bakka nagaan dhuftanii. Amma hunduuti. Anytime moodereetii qabna yoo as jala teenyellee namoota tartiibaan mana keetitti barbaachisu muhiimmi fa'aa jiraachuu mala. Barruuraa beekna barruuraa laalleeti wanni kun ni barbaachisa jennee itti amannee ol baafna yoo hin taane gabbuufna. Uummata kijibuu taates. So akkasii
Sila mucaa reefu sana dubbii keessaa baafte bareedaa ture. Faamishaa jaansan. Sila dubbii baafte keessaa bareedaa ture. Ayyee bareedaadha. Iskee waan takka kanii mana kana guutuudhaaf himu takkaatiitu jira. Ayyee. Kaibaa bunqulaan erga tabbaqamee waan jaan takkaatiitu jira. Yes. Hillee bofaarraa adarii hin eeggannu waan jaamu takkaatiitu jira. Amma isin faamishaa reefuun tanaan beeyne ani sirriidha laal ani muuxannoo waggaa 18 qaba. Dhaggeeffadhaa. Ummata kanarratti olaantummaa waggaa 18 yookaan muuxannoo waggaa 18 qabana dhaggeeffadhu. Subhanallah maashaallah. Walda Yaman an kaniin jiraachaadhaa ture Yaman sanaa keessatti kaniin gara Austraaliyaadhaa dhufe dhiyoota na quba qabdaatiis. Ummanni kuni waan isaan si godhan takkaatiitu jira. Garee jaarratanii qaban isaan kun garee dallaalotaa. Deemiitii ajandaa harkaa facaasiitii biizii godhii jaanii nama ergatan meenaatuu sitti hima dhaggeeffadhu. Shanshalanni isaanii shanshalanni ummata kanaa laal jala deemadhaa hordofadhaa. Takkaffaa Adaamaadha. Lammaffaa Dirree Dhawaadha. Sadaffaa Harari. Afraffaa Jijjiga. Shanaffaa Wacaale. Jahaffaa Hargeessa. Torbaffaa Buroo. Saddeettaffaa Laasaanoti. Saylaffaan Bosaasu. Kurnaffaan Ataq. 11ffaan Radaa. 12ffaan Damaare. 13ffaan maal jettaniin Qaxaabiri. 14ffaan Hayyaash. Raago. Bakkitti shamarran Oromoodhaa itti gatan bakkoota kana hunda dhumarratti waadii dawaasiri. An eenyu kamitti hojjeta laali ani dhaaba godaansa addunyaadhaa IOM wajjiniin firii vooluntarii dalaguu ture dura. Namoota miidhame kanaafiin interpireetara ta'uu ture. Afaan Arabaarraa gara afaan Oromootti hiikaadhaafiin ture. Dhaggeeffadhaa. Osuma jennuutiin Saafiyaa Abdiituun tolchiteen na beekte. Kara kaaniin Oromoo koomuniitii keessatti gahee guddaadhaan qaba. Haayidilees koomitee dubbiimaa isaaniiti. Ammoo osuma jennuutiin shamarran tana ta abiyuus godhan tana ta reep godhan tana mana wannidhaa keessatti mana fayyaa IOM kana keessatti IOM jechuun ni beektan munazzama hijira dawlii yookaan International Migrant Organization ummata ja'aniin kana jechuudha. Duuba joollee tanaan gaafadha. Ati eenyutu kana si godhe? 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 Dhalaan Oromoodhaa shaatira. Dhallummaan Oromoodhaa tuniihu gandummaadhaa fi gosummaa xiqqoo rabbiin keessa kaa'e malee shaatira. Anabaluutu anabal IOM International Organization Migrant afaan Arabaatiin munazzama hijra dawli janiin afaan Oromootiin dhaaba godaansa addunyaadhaa janiin abbreviationaan gabaa jedhaan hoggaa lafa kaayan ammoo IOM International Organization Migrant kana kun jechuudha. Amma dhalaalee gudeedamte dhaaba kana wallaanu jechuudha. Duuba akkasittiin ati eenyuu si gudeede ati rukkaaba eenyuuti ati kanaa jeetiin achi keessatti isaan kana hunda gaafadha. Achi keessatti yoo xiqqaatee dhalaa 16 Abdii Jabbaar maraateen kun inni gudeedeetu jira. Dhaggeeffadha. Waan kana ragaadhaan jira. Ta inni jabayse, ta inni miila cabse, ta inni maal godhe. Wadalli harreedhaa jan hogguu dhuufu malee hogguu alaa kun beeku jan. Mee Saafiyaatan ol deebisa. Osoo jennuuti Saafiyaa Abdii laal dhaggeeffadha amma sanaa keessatti shamarran Oromoodhaa jumlaadhaan gurguran. Jumlaadhaan gurguruun akkamiin beeytanii? Jumlaadhaan gurguruun dhufaniiti Araba kanaan gabritti hin dadhabne tagartee nyaataa fi dhugaatii qofa gartee isinii wanni gootu ta maallaqa xiqqaa kafaltaniif jaaniiti Araba kana gurguratan. Michiyyoo takkaan maal naan jette mee dhaggeeffadhaa waan takka. Mee waan takkaan isinitti himaa dhaggeeffadhaa waan hedduu garaa nama nyaataa Oromoo sheer godha kooppilingi godha bakka cubbuudhaatu bakka eebiin obboleettii teessanii gabbaate bakka gartee namni fidee gandummaadhaan wal tumu bakka sanuu dhayxaniiti miliyoona takka wanni gootan jechuu barbaadeeti.
An keessattuu silaa dhalaan kutaa afurii mataa gubbarratti hin adeemu qabdi. Keessattuu dhalaan Arsii, Harargeedhaa, Jimmaa, Walloo. Maaliif jennaan baraan hanqaayyaman keessa jiraadha isiniifin sagalee tahaadhaa ture. Meeqaan goda keessaa isin baase? Meeqaan wanni isinii godha jechuudha. Garuu ammoo namni harree hoobee galanii dhuufuudha jedhanii humaatiin nuti rabbi irraa eegganna. Meemuut godhadhoo eenyu bada? Sagaleedhaan natti eeysaa deemti yoo sagalee. Amma dhaggeeffadhaa michiyoota akka waan isin naan jette. Dallaalaatu jira Arwaa jaamti. Arwaan tuni magaalaa sanaadhaa keessa jiraatti. Akkasitti miciyyoota akka biyyarraa natti bilbilan. Miciyyoota akka Fatihaa jaaniin narratti bilbilan. Obboleettii tiyya maal taate? Maali? Yaa obsaa obboleettii tiyyaatiitu gurgurame. Dallaalli siidaa eenyu? Dallaalli siidaa abaluu Abdu Jabbaar Maraatee jaameeti. An Abdu Jabbaar Maraatee kana san duran beeku. Akkasitti Abdu Jabbaar Maraateen kuni radaadha ta'a. Akkasittiin Abdu Jabbaar Maraatee kana bilbile. An fayyaaleysi. Aboo michiyyoo Fatihaa jaamtu. Michiyyoo karaa barootaadhaa kana moo eessa michiyyoon sun hin beekuan. Michiyyoo san ni beektaa? Ati maaltu siin gahee naan jee. Obboleessa kiyya michiyyoo san ni beektaa? Ani nama gartee ati kanatti afaan irra bantuu miti. Radaa taatuu siifin dhufaa arra nama jabaa afaan buuteeti adeeroo ati yakkama harka dhiigaati. Akkasi fuudheeti eega gaabaatii lama mookkana wanni goone intala Arwaa jaamtu akkaatiitu jira. Intala Arwaa jaamtu san biratti galmee osoo adanii anaa fi obboleessa Arwaadhaa saniititu walis taayiba dukkaanaan qaban sanaa keessatti gaafayyaman ture sun. Akkasitti na bira dhufee qamaati Muraad janiin innillee dhiyootana du'e rabbi mataa godhu. Aboo koottu Arwaa bira michiyyoo kan akkanaa naa barbaada. Boodarra hoggaa dhaynu Arwaan sun michiyyoo san fiddi. Michiyyoo saniin intarfuu godhe. Hoggaan michiyyoo san intarfuu godhu michiyyoo waan naan jette dhageessanii uummata keenya Oromooti jamee dhaggeeffadhaa. Abdu Jabbaar Maraateen Arabaan maal jeeni? Ni gurgureefi. Meeqatti gurgureefi? Dooraala 2,700 amata afuriif. Akkasitti duuba Arwaan dooraal 500 fudhatte. Dooraala 300 moo kana namachirraa ol fideetu fudhate. Miciyyoon waan qalbii nama cabsu natti himte. Maalii jennaan dhiira Arabaatiin lafanna qabatee jette. Ijoollee gartee aandaree ijoollummaa mataa 15 16 hogguu kanaa warratti himadheet bar nuti wanni bitannee sifinnee bakka ijoolleen teenyaa laggabaateen saaxilamneefi dhageessanii akkatti baratan jechuudha. Arabni maknuuta nuti araba ni beeyna. Isin yoo beekuu baattan ani araba Suudiidhaatiin beeka. Ommaaniin beeka. Hamaaliitiin beekaa jechuudha. Akka ijoolleen teenya gabbaatee hin saaxilamneedhaafi barsi fidannee dandahiinaan ja'anii jette miciyyoon sun jechuudha. Isinii galtee duuba nama shamarran Oromoodhaa akkana gudeedu kana nama shamarran Oromoodhaa akkanatti gudeedu kana nama ragaan irra jiru hoottaa dhaggeeffadhaa. Mee dhaggeeffadhaa hoggaa namarraa haajaa baana ta'e. Human trafficii wallaahi. Mee dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa laala. Ati Abdu Jabbaar Maraatee qulqulleessuudhaaf dhakaan ati hin buqqisin hin jiru jechuudha. An namoota mana Abdu Jabbaar Maraateedhatti waliin afaan kaayatan yeroo gabaabduu viidiyoon na bira dhufti gaafa radaa turanitti isa Yaasin Suruur namni tokko fuula rabbii galee maqaa dha'uun fedhu dhaggeeffadhaa. Hottu dhaggeeffadhu la. Hottu intala sagalee ol. Salaam alaikum absaayisoo akkana nagaa. Jidaake rabbi siyaasa guddaa. Samaali sagaleen maal taate? Jidaake rabbi siyaasa faloo. Ni dhaggeeffamaa bara. Ni dhagahamti obsaa itti fuuf hin dhagahamti. Qacoolan dhaboo jirra. Dhibbaan dhibbatti dhugaa lakkiftuu wantootuma isaan namarratti hojjetaa jiran warroonni tajaajila maqaan hundi isaanii warrootuma ilmaan namaatiin qaama dhigatu jiru. Abdu Jabbaaran sammuu isaa kawarra fajitu sammuu. Mee dhaabbadha turi naa turi. Ija warra inni jimaa bituutiif naa turi.
Bara sammuusa khawara fadis kanatti dubbatte sun yookaan Abdi Jabbaar maraatee kofiin jahu sun inni maqaan isaa nikneemiin Abdi Jabbaar sammuusaati. Amma Kaniin footoo isaas gubbaa kaayee kana beekadha. miidiyaa irratti adeemtu takka argaan jira akka jechuudha. Obsaa isuun sobaan nama tokko hin miine jechaa jiru. Amma tana jechuudha mucaa obboleettii biyyaa jechuudha. Ji'a shan guutuu uleedhaan cafaqaa jira waadii Dawaasir keessatti jechuudha. Nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamutti isa bira geessee achi uleedhaan ilaamaa cafaqaa jira. Ajjeesiin kutee baraa keessatti darbanaan jechaa jira. Arabattiin gurguraa namni barbaadetti haa taphatu nan jechaati. Anallee bulookna godhee ture. Obsa akka ammas akka inni gastii mana dabbal gubbatti dubbataa jirutti sagalee isaa akka tana argite deddeemtu miidiyaa kanarra. Annama miidhaan qabu, ayyam qabu. Miidhaan qabu, ayyam keessaan jiraadha. Saawudiilee dhufee hin beeku. Obsa rakkoo biraan adda qabu jechuudha. Garuu soba isaa jechuudha ijaa shibboon dhiqatee kan inni sobu. Dhugaa inni yamni illee haadha warraa qabu dhageen jira. Garuu inni ofii isaatiif ijoollee ofii ilaa khamis mishee fita. Khamis mishee kanatti mana kireessa jettu intalli sun jaartii isaatullee awwaan isaa taatuun beeku. Isiisantu ijoollee namaa dalagaa galcha. Inni ijoollee achi wali qabee ilaa khamis mishee ofii isaatii miilaan deemee dhufa. Taan ammoo waadii Dawaasir geessu. Waadii Dawaasir nama maqaan isaa Abdii Naasir jedhamu. Abdii Naasir sun warra gaara mul'ataati.